Giddugalli warshaa tolchaa buddeenaa lammii kutaa magaalaa lammii kuraatti argamu haadholii hojii dhabuun rakkoo hawaasummaa fi dinagdee garaa garaatiif saaxilaman gara hojiitti galchuun egeree isaanii akka tolfatan kan gargaaredha. Piroojeektii kana karoorsuu fi ijaarsisuun hojiirra kan oolchan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen pirezidantii yeroo ce'umsaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee waliin ta'uun warshaa tolchaa buddeenaa lammiitti argamuun daawwannaa gaggeessaniiru. Pirezidantiin yeroo ce'umsaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifileen fayyadamtummaa haadholii mirkaneessuuf warshaan buddeenaa dhaabbate kun akka biyyaatti hawaasa dinagdeen of danda'e uumuuf carraaqqii taasifamaa jiruuf hojii fakkeenyummaa qabu haadholii irratti hojjetamedha jedhaniiru. እናቶች ስራ እንዲያገኙ ልጆቻቸውን ማስተማር እንዲችሉ ቤታቸውን መደገፍ እንዲችሉ haadholiin hojii akka argatanii fi ijoollee isaanii akka barsiisan mana isaanii utubuu akka danda'aniif akkasumas galii mataa isaaniitiin akka jiraachuu danda'aniif kan taasisedha. Biyyaa fi hawaasa tasgabbii qabu dimokiraasii fi nageenya mirkaneessuuf waan nama gargaaruuf dhimma kana daldala buddeena tolchuuf dhiyeessuun gamatti kan ilaalamudha. Yuunivarsiitiin Finfinnee warshaa tolchaa buddeenaa kanaaf carraa walitti hidhamiinsa gabaa uumuu fi kallattii garaa garaatiin deeggaruuf qophii akka ta'es Dr. Saamu'eel ibsaniiru. በጣም ሩቅ የሆነው የሰፈረ ሰላም ካምፓስን ካልሆነ በቀር አብዛኞቹ ያሉት kaampaasii safara salaamin alatti kaampaasonni baay'een giddugaleessa magaalaa Finfinneetti argamu waan ta'eef dhiyeessii buddeena warshaa kanarraa fudhachuu barbaanna. Hojii isin eegaltan baay'ee guddaadha. Kabajamoon kantiibaa hooggansummaa kennitaniif maqaa hawaasa yuunivarsiitii fi maqaa maanajimentii keenyan guddaan isin galateeffadha. Hojiin warshaa kanaa akka milkaa'uuf gama yuunivarsiitiin waan danda'amu hunda ni raawwanna. Wantootni hanqatan jiraachuudha malu. Nuti hojii baratameen alatti waan warshaa kana barbaachisu deeggaruuf waadaa kan gallu ta'uu mirkaneessuun barbaanna. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen giddugala warshaa tolchaa buddeenaa lammii kuraatti daawwannaa erga taasisan booda warshaa kana keessatti haadholii carraa hojii argatan waliin marii taasisaniin walitti hidhamiinsa gabaa uumameen dhaabbileen garaa garaa dhufaa waan jiraniif carraa uumametti fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuun barbaachisaa ta'uu kaasaniiru. አየር መንገድ እስከዛሬ ከናንተ ያልወሰደው ስራ አልሰራችሁም። ገበያ ነበር። አየር መንገድን ራሴ ነው የለመንኩት። hanga har'aatti sababni inni hin fudhanneef isin waan hin hojjenneef malee gabaan ture jira. Oomisha buddeenaa akka asii fudhatu daandii qilleensaa ana mataa kootu kadhate. Jireenyi keessan akka geeddaramuuf Yuunivarsiitii Finfinnees anuma tamansiise. Warshaa buddeenaa Afriikoom isin amma jettan kanas ofii keessanii argitanii jirtu. Inni biraan gabaan qinxaaboo yommuu argamu qinxaaboodhaan gurgurtu. Kanaaf oomisha gahaa oomishaa waan hin jirree fi rakkoon aadaa hojiis waan jiruuf akkasumas akka buddeen mana keessaniitti hojjettan sanatti qulqullinaan waan hin hojjenneef oomisha akkaataa gaateen qaamolee barbaadaniif dhiyeessuu hin dandeenye. ምርቱን ለሚፈልጉት ሁሉ በበቂ ሁኔታ አላቀረባችሁም። Kantiibaa Adaanach warshaa buddeenaa kana caalaatti bu'aa qabeessa gochuuf deeggarsi garaa garaa taasifamaa jiraachuu kaasanii kana caalaa ammoo aadaa hojii cimsuu fi bulchiinsa warshichaa irratti sirreeffama taasisuuf hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. አሁን መብራት ቀጥታ አግኝታችኋል። ትልቅ ኃይል ያለው ጄነሬተር አግኝታችኋል። Ibsaa kallattii fi jenereetara humna guddaa qabu argattanii jirtu. Yuunivarsiitiin Finfinnee oomisha buddeenaa hanga 60 nan fudhaa jedheera. Kanaaf nuti isinirraa kan arguu barbaannu aadaa hojii guddaan as keessatti akka dagaaguufidha. Tattaaffii haadholii ga'umsa haadholii olaanaa arguu barbaanna. Karaa baratameen hawaasa keessatti fudhatamummaan isaa madaalu otoo hin kennamin hafe amma garuu as keessatti gatii akka argatu taasisuun akkamitti hojjetanii jijjiiramuun akka danda'amu agarsiistuu akka taatan barbaanna. እድሉን ካገኙ ሰርተው ተለውጠው መለወጥ እንደሚችሉ ማሳያችን ነው። Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bifuma wal fakkaatuun warshaa buddeenaa kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittii fi Gullalleetti ijaarsisuun gara hojiitti galchuuf adeemsa irra jiraachuun isaa ni beekama.